teenya jalqabaatiin qondaalli olaanaan garee faannoo jibba Oromootiin beekaman Asras Maaradaamxee Wallagga jiru jedhame. Kun hariiroo cimaa waraana bilisummaa Oromootii fi faannoo kan mirkaneessu yoo ta'u kufaatii mootummaa Shimallisiif Abiyyi Ahmad agarsiisaas jedhame. Gareen faannoo Wallagga akka seenu mootummaadha moo wabootu hayyame aarii uummataa gabaasa guutuu qabna. Oduu biraatiin Iraan buufataalee humna qilleensaa Israa'el lamaa fi wiirtuu oomisha boba'aa haleeluu yoo ibsitu, Israa'el immoo wiirtuu oomisha boba'aa Iraan haleeluu beeksifteetti. Kanaan kan aaran pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hatattamaa waraanni amma eegale akka dhaabbatu gaafataniiru. Waliigaltee cabee bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin gareen fottoqe kan Abaabaa'oo garee hidhatee socho'u kamiyyuu waliin hariiroo akka hin qabne beeksise. Gareen kun isa Jijjigaatti argamu ta'us Abaabaa'oon kaan immoo faannoo waliin marii gaggeessuu beeksiseera. Ibsa gamaaf gamanaa bakka lama Abaabaa'oo irraa bal'inaan dhageessu. Oduu teenya xumuraatiin immoo Koomishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa ibsa baaseen Arsiitti kan ajjeefaman kiristaanota qofa utuu hin taane musliimoonnis jiru jedhe. Oduun kiristaanonni kophaatti baafamuun Arsiitti ajjeefamaniiru jedhame soba ta'uu Koomishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa beeksise. Ajjeechaa amantoota lamaan irratti xiyyeeffatee raawwatame bal'inaan dhageessu. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo teenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa teenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon teenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabduuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin qondaalli olaanaan faannoo jibba Oromootiin beekaman Asras Maaradaamxee Wallagga jiru jedhame. Kun hariiroo cimaa waboo fi faannoo kan mirkaneessu yoo ta'u kufaatii mootummaa Shimallisiif Abiyyi Ahmad agarsiisaas jedhame. Haaluma kanaan qondaalli olaanaan faannoo Asras Maaradaamxee godina Wallaggaa ganda caffee guddina iddoo baagiin jedhamutti hidhattoota finxaaleeyyii hedduu walitti qabee mariisisaa akka ture ibsame. Oduu kana aanaa Kiramurraa mirkaneeffadheera jechuun kan gabaase Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork akka gabaasa isaatiin ereetti humni faannoo kun waraana naannoo Amaaraa keessaa baasee Oromiyaa dirree waraanaa godhachuu kaayyeeffatee hojjechaa jira jedheera. Gama biraatiin naannooma godinaalee Wallagga Bahaatii fi Horroo Guduruu Wallaggaatti haleellaan hidhattootaan raawwatamuu fi finxaaleeyyii garaagaraatiin gaggeeffamu amma hammaatee akka jiru jiraattoonni ni himu. Haleellaa ammaa kana kan raawwatan warra afaan Amaaraa dubbatu osoo hin taane warra afaan biraa dubbatudha jedhu jiraattoonni. Humnoonni kun afaan isaan dubbatan afaan Oromootis ta'ee afaan Amaaraa akka hin taane jiraattoonni cimsanii kaasu. Tibbana naannoo sanatti qondaaltonni waraanaa olaanoo raayyaa ittisa biyyaa loltoota hedduu waliin ajjeefamuunis ijoo dubbii ture. Gama ijootti yoo deebinu gareen faannoo qondaalli olaanaan Wallagga jira kan jedhame wayita gareen kun yakka waraanaa kutaalee lixa Oromiyaa keessatti gaggeessaa akka jiru gabaasaaleen idil-addunyaa mirkaneessanitti ture. Humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa kun waggoota dura shanee balleessitan jechuun mootummaadhaan kan hidhachiifaman yoo ta'u boodarra wayita isaaniif mootummaa federaalaa jidduutti waraanni dhalatu. Garee faannoo Wallaggaa kana meeshaa irraa hiikuun dadhabamuu jiraattonniif mootummaan mataan isaa amanee ture. Humni sun kan arra faannoo Wallaggaa yookaan ammoo Bizaamoo jedhamee Wallagga Bahaatiif Horroo Guduruu Wallaggaatti uummata fixaa jiru yoo ta'u amma qondaala isaa naannoo Amaaraatii fuudhee naannoo Oromiyaa keessa fiduudhaan mariisisaa jira jedhame. Qondaalli olaanaa itti aanaa ta'an Asras Maaradaamxee Wallagga jira gabaasni jedhu erga bahee booda hedduun muffii qaban ibsachaa jiru. Asitti uummanni bal'aan keessumaa lixa Oromiyaa jiran gaaffilee ciccimoo lama gaafachaa kan jiran yoo ta'u tokko waraanni bilisummaa Oromoo guddaan lixa Oromiyaatti argama jedhamu wayita qondaalli faannoo kun dachee Oromiyaa sana seenu maal hojjetaa jira kan jedhu ture. Kan lammaffaa immoo mootummaan naannoo Oromiyaa dirqama daangaa Oromiyaa garee finxaaleeyyii jibba Oromootiin guutaman kanarraa eeguu qabu. Maaliif gareewwan kana daangaa Oromiyaa akka hin seenne dhorkuu dadhabe kan jedhu ture. Gaaffii kanaaf hedduun qaama lachuu gaafatanis dhugaan jiru garuu mootummaan federaalaatis ta'ee kan naannoo Oromiyaa durumaa garee faannoo naannoo sana jiran hidhachiisee Oromiyaatti kan bobbaase yoo ta'u amma garee faannoo kanaan buruja dura dhaabbatee Oromiyaa keessaa isaan baasuu hin qabu jedhameera. Kanaaf ammoo mootummaan tasuma garee kana dura dhaabbatee loluu kan hin barbaanneef Oromiyaa keessaa baasuufis fedhii kan hin qabne akka ta'e hawaasni ibsaa jiru. Kan lammaffaa immoo oduu dhumte kun qondaalli faannoo dachee Oromiyaa seenaniiru kan jedhame wayita waraanni bilisummaa Oromoo faannoo waliin hariiroo
hariiroo tolfachaa jiraachuun isaa dhaga'ametti ture. Tibbana AGM miidiyaalee Suudaan wabeeffatee yeroo lama akkuma gabaasee ture waraanni bilisummaa Oromoo Suudaan keessatti marroo lama garee finxaaleeyyii Amaaraa faannoo waliin wal argee mariis waliin gaggeessee ture. Kunis bara 2026 jechuun ji'oota ja'an dabran keessatti waan ta'amee turedha. Akkasumas ammoo mariin sun dhoksaa osoo hin taane ifatti gaggeeffame. Dhimma kana qondaalli olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa garuu yeroo tokko haalanii turan. Bara 2025 keessa The Economics gabaasa bal'aa hojjete waraanni bilisummaa Oromoo faannoo waliin Suudaan keessatti akka marii gaggeesse gabaafnaan Jaalmarroon kun oduu sobaatii jedhanii turan. Xiinxaltoonni dhimma kanarra dhaabbachuun amma yaada kennaniin qondaalli faannoo Oromiyaa seeneera yoo jedhame waraanni bilisummaa Oromoo amma faannoo Oromiyaa keessa seenuus ni ittisa jedhanii eeguun daba guddaadha jedhu. Sababiin isaa garee kana waliin hariiroo waan tolfateef waraanni bilisummaa Oromoo tasuma faannoon yookaan qondaalli isiis Oromiyaa yoo seene woboon dhimma hin qabu jedhame. Kun ammoo guutummaatti hariiroo wobootii fi faannoo kan mirkaneessu yoo ta'u faallaa kana kufaatii mootummaa Shimallis Abdiisaa kan Oromiyaa bulchuuf mootummaa federaalaa kan Abiy Ahmad mirkaneessaas jedhameera. Oduu biraatiin Iraan buufataalee humna qilleensaa Israa'el lamaa fi wiirtuu oomisha boba'aa haleeluu yoo ibsitu Israa'el immoo wiirtuu oomisha boba'aa Iraan haleeluu himte. Kanaan kan aaran pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hatattamaa waraanni amma eegalee akka dhaabbatu gaafataniiru. Haaluma kanaan eegdonni warraaqsa Islaamaa Iraan IRGC'n buufataalee humna qilleensaa Israa'el lama Neevaatimii fi Teel Noof keessatti argaman irratti xiyyeeffachuun haleellaa raawwachuu himan. Miidiyaan Iraan Islamic Republic News Agency jedhamu akka gabaasetti IRGC'n haleellaa Israa'el buufataalee Iraan adda addaa sadii irratti raawwatte haaloo ba'uuf jecha opereeshinii kana raawwachuu ibseera. TV'n Iraan duratti haleellaa Israa'el raawwatte walqabatee sagaleen dhoo'insaa guddaan magaalota Iraan sadii Teheraan, Tabriiziif Isfahan keessatti dhaga'amuu gabaasee ture. Kunis erga Israa'el humni qilleensa ishee xiyyeeffannoowwan Iraan irratti xiyyeeffachuun haleellaa gaggeessuu ibsitee booda dhaga'ame. Humni waraanaa Israa'el wiirtuu oomisha boba'aa Iraan kibba baha biyyattii Mahashaar keessatti argamu xiyyeeffannaa isaa akka ture ibseera. Miidiyaan mootummaa Iraan haleellaan kun raawwatamuu fi miidhaan dhaqqabuu gabaaseera. Kana qofaa miti gabaasni Iraan irraa bahe Iraan wiirtuu oomisha boba'aa Israa'el haleeluu ibsiteetti. Eegdonni warraaqsa Islaamaa Iraan IRGC'n wiirtuu oomisha boba'aa kaaba Israa'el Haifaa keessatti argamu haleeluu miidiyaaleen Iraan gabaasaniiru. Tasniim miidiyaan guddichi Iraan akka gabaasetti tarkaanfiin kun haleellaa Israa'el wiirtuu oomisha boba'aa Iraan irratti raawwatte haaloo ba'uuf ture. Kanaanis Israa'elii fi Iraan erga waliigaltee dhukaasa dhaabuu JE'la taasifame booda yeroo jalqabaatiif kallattiidhaan walirratti xiyyeeffachuun dhukaasa kan walitti banan yoo ta'u kunis naannichatti waraanni haaraan akka hin jalqabnee fi tattaaffiin dippiloomaasii naannicha tasgabbeessuudhaaf taasifamaa jiru akka gufatu sodaa guddaa uumeera. Gama biraatiin weerara Israa'el raawwattuuf Ameerikaan gaafatama qabdii jechuun Iraan himannaa dhiyeessiteetti. Dubbi himaa ministeera dhimma alaa Iraan Ismaa'il Bagaayee ibsa miidiyaaleedhaaf kennan keessatti akka jedhanitti weerara Israa'el amma Iraan irratti gaggeessitu kamiifuu Ameerikaan ni gaafatamtii jedhan. Dhibdee amma bifa haarawaan dhalate kana hordofee gareen Huutii Yaman kan deeggarsa Iraan qabaachuun himamu sochii Israa'el galaana diimaa irratti taasiftu kamiyyuu sababa kanaan ugguruu beeksiseera. Gareen kun dooniiwwan Israa'el galaana diimaa irra osoo yabalanii yoo arge akka haleelu akeekkachiise. Kanaan dura Huutiin dooniiwwan Israa'el galaana kanarra socho'an irratti haleellaa raawwachaa tureera. Dubbi himaan garee Huutii Yahyaa Saayyaa garichi Israa'el irratti haleellaa misaa'ilaa raawwachuullee ibsa kennaniin mirkaneessaniiru. Wal waraansa amma Iraanii fi Israa'el jidduutti eda bifa haaraan dhalate kanaan kan aaran pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp immoo Israa'elii fi Iraan dhukaasa eegalan kana hatattamaan akka dhaaban gaafatan. Tiraamp tasgabbiif naga'aan baha jiddu galeessaa irraa fagaachuu ilaalchisee yaaddoon qabaa jedhan. Tarkaanfiin Israa'el marii naga'aa Iraan waliin taasisaa jiru gufachiisuu danda'aa jedhan pirezidaanti Doonaald Tiraamp yookaan haaloo ba'uudhaaf haleellaan Israa'el raawwattu kun balaa qabaa jedhan. Israa'elii fi Iraan dhukaasa walirratti eegalan hatattamaan qabu jechuun miidiyaa hawaasummaa gubbaatti kataban. Israa'el haleellaa Iraan irratti raawwachuun haaloo ba'uu dura Tiraamp michuu isaa kan ta'e ministeera muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaa'oon akka haaloo hin baane akeekkachiises ture. Netanyaa'oon garuu osoo pirezidaanti Tiraamp isa akeekkachiisuu Iraan irratti haaloo bahee jedhame. Oduu biraatiin
Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa ibsa baaseen Arsiitti kan ajjeefaman kiristaanota qofa utuu hin taane musliimoota dabalateeti jedhe. Haaluma kanaan koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa ibsa baaseen qorannoo haleellaa godina Arsii aanaa Asakootti caamsaa 23-24-2018 raawwatame irratti gaggeessee ifoomseera. Kanaan dura Phaaphaasiin kutaa lallaba Arsiitiif Somaalee Jijjigaa mana amantaa Ortoodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa Abuna Elsaayi Arsii bahaatti hordoftoonni Ortoodooksii 13 ajjeefamaniiru, amantoonni 280 ol buqqaaniiru, akkasumas immoo manni amantaa waggaa 101 lakkoofsise gubateera jechuun ibsuun isaanii ni yaadatama. Tarree maqaa namoota du'anis ifa godhanii turan abbaan amantaa sun Koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa ragaalee ijaa miidhamtootaatiif qaamolee mootummaa irraa walitti qabeen haleellaa kanaan miseensonni humna nageenyaatii fi namoonni siviilii ajjeefamuu, jiraattonni buqqa'uu akkasumas immoo qabeenyi barbadaa'uu mirkaneessuu isaa ibseera. Koomishinichi qorannoo isaatiin akka mirkaneessetti caamsaa 22 irraa eegalee aanaa Asakootti sochii hidhattoota ture hordofee milishaa naannichaa, poolisii farra riphee loltoota Oromiyaatii fi garee waraana bilisummaa Oromoo jidduutti walitti bu'iinsi akka uumame koomishinichi beeksiseera. Walitti bu'iinsa kana hordofee haleellaa gareen hidhattoota raawwateen namoota naannichaa baqachuu hin dandeenye kanneen ta'an Haayiluu Nuguseetii fi Sammuu Abbaayinaa yookaan hordoftoota amantaa kiristaanaa akkasumas ammoo namicha horii tiksaa ture Baatoo Safanoo hordofaa amantaa Islaamaa dabalatee waliigala lubbuun namoota siviilii 3 koomishinichi mirkaneeffadheera jedha. Walumaa galatti haleellaa raawwatame namoota 13tu Arsiitti ajjeefame, isayyuu kiristaanota kan jedhame soba jedha Koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa. Akka koomishinichi jedhutti ajjechaa raawwatame namoota 3 irratti yoo ta'u, ajjechaa kanaan namoonni 2 kiristaana, 1 musliimaa jedheera. Dabalataanis haleellaa kanaan manni amantaa qulqulluu Gabreelii gubachuu koomishinichi kan mirkaneesse yoo ta'u, dallaan masjiidaa Sheek Mustafaa Biyyoo Buxxullee jedhamullee miidhamuu, manneen baay'inni isaanii sirriitti adda hin beekamne gubachuu, akkasumas ammoo buufata fayyaa, manneen jireenyaatiif suuqiiwwan daldalaa irratti saamichi raawwatamuu koomishinichi ibseera. Sababa haleellaa kanaatiin jiraattonni naannichaa tilmaamaan 2650 ta'an qe'ee isaaniirraa buqqa'uu koomishinichi mirkaneeffachuu hubachiise. Mootummaan haleellaa irra deddeebiin raawwatamaa jiru kana dhaabuu fi hawaasa buqqeef deeggarsa namoomaa ariitiidhaan akka dhiyeessu akkasumas ammoo namoonni qe'eef qabeenya isaaniitti akka deebi'an haala akka mijeessu koomishinichi gaafateera. Koomishinarri olaanaan Koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa obbo Biraanuu Addeelloo miidhaa dhaqqabeen gaddi guddaan itti dhaga'amuu ibsanii mootummaan humna nageenyaa ga'aa ramaduun mirga lubbuun jiraachuutiif qabeenya lammiilee akka eegu gaafataniiru. Dhumarratti Koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa dhimma kana irratti gabaasa qorannoo bal'aa fuulduratti akka ifoomsu eeruun qaamoleen ragaa qabatamaa osoo hin qabaatin hawaasa gara walitti bu'iinsa dabalataatti oofuu danda'an tamsaasan gocha kana irraa akka of qusatan koomishinichi waamicha dhiyeesseera. Oduu biraatiin gareen fottoke kan Abaabaa'oo garee hidhatee socho'u kamiyyuu waliin hariiroo akka hin qabne beeksise. Gareen kun isa Jijjigaatti argamu ta'us Abaabaa'oon kaan immoo faannoo waliin marii gaggeessuu beeksiseera. Haaluma kanaan addi bilisummaa biyyaalessa Ogaadeen yookaan ONLF gareewwan hidhatan waliin hariiroo qaba jedhamuun odeeffannoon tamsa'u soba ta'uu garichi beeksise. Haaluma kanaan Abaabaa'oon yookaan ONLF gareewwan hidhatan waliin hariiroo ni qaba jedhamuudhaan wanta odeeffamaa jiru jabeessee kan mormu yoo ta'u, waliigaltee nagaa mootummaa Itoophiyaa waliin mallatteeffameef kutannoo qabnaa jedha dhaabichi ganamarraa ibsa baaseen. Keewwattoota waliigaltichaa guutummaatti kabajuu fi hojiirra oolchuudhaaf qophii ta'uu ONLF ibsaarra baaseen addeesseera. Haaluma wal fakkaatuun ONLF mootummaan Itoophiyaa waadaa gale akka kabajuu fi guutummaatti hojiirra oolmaa waliigaltee kana amanamummaan akka mirkaneessu eegaa jedha ibsi kun. Waliigalteen nagaa onkololeessa 21/2018 akka lakkoofsa Awurooppaatti Asmaraatti mallatteeffame nagaa fi tasgabbii arra naannoo Somaaleetti mul'atuuf akka bu'uuraatti tajaajileera jedha ONLF. Erga waliigalteen kun hojiirra oolee jalqabee naannichi naannolee Itoophiyaa keessatti nagaaf tasgabbii qaban keessaa tokko ta'uudhaaf kan danda'e yoo ta'u, kunis barbaachisummaa waliigaltichaatiif kutannoo qooda fudhattoota hunda nagaa itti fufiinsa qabu fiduudhaaf qaban agarsiisaa jedha.
dhaabni naannoo Somaaleetiif qabsaa'uu himu ONLF. Abaabaa'oon yookaan ONLF waliigalteen nagaa Asmaraa naannoo Somaaleetiif gaanfa Afrikaa bal'aadhaaf bu'aa guddaa akka argamsiise amanama. Kana malees ONLF kaayyoolee baay'ee seenaa isaa keessatti irratti qabsaa'aa ture akka milkaa'aniif gumaacha gaarii taasisuu ibsa irra baase kanaan erama. Kanaanis namoonni dhuunfaa muraasni karaa waliigaltee nagaa kanaan fedhii dhuunfaa isaanii guuttachuudhaaf socho'an walitti bu'iinsa haaraa Somaaleetti kakaasuudhaaf yaaluun maqaadhaan dhaabbaticha hayyama malee fayyadamuu isaanii guutummaatti fudhatama dhabsiifnaa jedha. ONLF inni Jijjigaatti argamu. ONLF ibsa ganamarraa baase kanaan carraaqqiiwwan akkanaa qajeeltoo dhaabbatichaa kan hin calaqqisiifne yookaan faayidaa naannoo Somaaleetiif uummata isaa kan hin tajaajille ta'uutti amanaa jedheera. Kana malees ONLF dhaabbata biraa kamiyyuu kan mootummaa Itoophiyaa yeroo ammaa kuffisuudhaaf kaayyoo godhate waliin tumsa kamiyyuu akka hin qabne qaama dhimmi ilaallatu hundaaf ifa gochuu barbaannaa jedheera. Akkuma jenne ONLF inni ibsa kana baase Jijjigaatti argama. Mootummaa aangoo irra jiru humnaan kuffisuudhaaf qabsaa'uu yookaan ammoo dhaabbata kaayyoon isaanii inni jalqabaa aangoo mootummaa meeshaa waraanaatiin qabachuu ta'an waliin hirmaachuun kaayyoo keenyaa mitii jedha dhaabni kun ibsa irra baaseen. Ergamni ONLF yookaan ergamni ABO yeroo mara mirga faayidaaf hawwii uummata naannoo Somaalee kabachiisuu irratti kan xiyyeeffate akka ta'e ibsi kun ni eerama. Kaayyoolee kana qajeeltoo marii fi waliigaltee waliinii irratti hundaa'uun karaa nagaatiif dimokiraatawaa ta'een galmaan ga'uuf kutannoo qabaatee itti fufaa jedha dhaabichi. Kanaafuu ONLF gareewwan hidhatan kanneen mootummaa Itoophiyaa waliin walitti bu'iinsa keessa jiran waliin hariiroo tumsa yookaan hirmaannaa kamiyyuu akka hin qabne irra deebinee mirkaneessinaa jedheera. Ibsa kanarraa guutummaatti kan mul'atu ONLF nuti faannoo waliin hariiroo hin qabnu kan jedhu ture. ONLF dabalataan dura ta'aa paartichaa kan turan obbo Abdurrahmaan Maaddii hayyamaaf bakka bu'ummaa dhaabbatichaa malee dhuunfaadhaan socho'uudhaan maqaan dhaabbatichaa seeraan ala faayidaa irra oolu isaas ibseera. Obbo Abdurrahmaan Maaddii yeroo ammaa kana paartii ONLF keessatti bakka hooggansaa kamiyyuu kan hin qabne yoo ta'u paarticha imaammata yookaan kaayyoolee isaa bakka hin bu'u jedheera. ONLF ibsa ganamarraa baaseen. Bara 2025 waxabajjii keessa yaalii kora ONLF Jijjigaatti gaggeeffameen obbo Abdurrahmaan Maaddii itti gaafatamummaa dura taa'ummaa irraa seeraan kan kaafaman yoo ta'u obbo Abdi Kariim Sheek Muusee dura ta'aa haaraa paartii ONLF ta'uun akka filataman ibsi ganamaarraa Jijjigaarraa ba'e kun ni eerama. Walumaa galatti dhaabni kun Abdurrahmaan Maaddiitiin hoogganamaa hin jiru jedha ONLF inni Jijjigaatti argamu. Haa ta'u malee faallaa kanaatiif bana obbo Abdurrahmaan Maaddii hoogganaan dhaaba ONLF faannoo waliin marii gaggeessuu ibsanii turan. Qondaalli olaanaan ONLF kun bara 2025 keessa Itoophiyaa kan gadhiise yoo ta'u magaalaa Naayiroobiitti haga Landan jidduu jiraachaa akka ture ibsame. Qondaalli ONLF kun tibbana immoo Suudaanitti qaamaan imaluun mormitoota Itoophiyaa biraa kanneen akka waraana bilisummaa Oromoo, Faannoo, TPLF fi Eertiraa akkasumas warra Suudaan waliin marii gaggeessaa akka turan ibsame. Dhimma kanarratti ofii isaaniitiifuu qondaalli olaanaan ONLF guyyaa lama dura ibsa kennanii turan. Nuti ammatti waraana bilisummaa Oromoo faa waliin marii ifaa eegaluu baannus garee Faannoo waliin marii ifatti gaggeessineerra jechuun ibsanii turan. Waan irra gaan immoo gara fuulduraatti akka ibsan hubachiisan. Kunis ONLF akkuma amma dura gabaasaa turre bakka lamatti kan ba'e yoo ta'u ONLF inni Abdurrahmaan Maaddii ammallee waraanaan mootummaa Itoophiyaa mormuuf jira. ONLF inni fottoqe kan Abdi Kariim Sheek Muusee immoo Jijjigaatti argamee mootummaa waliin hojjechuu itti fufuu isaati.